Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadhaa oduurraan isinitti hima. Mootummaan Keeniyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti opereeshinii jalqabuu isaa yoo himu, ABO-WBO'n deebii laateera. Daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduu waggoota dheeraaf socho'aa akka tureef jiru WBO irratti opereeshinii eegaluu mootummaan Keeniyaa kaleessa ibse. Kuwaitaa lolli WBO bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa taa'uuf ka'uu dhorkaa jirutti dhaga'ame. Lolli WBO amma funyaan Finfinnee jalatti adeemsifamaa jira ka jedhan mootummaan ofumaaf waan isa hin adeemsifnetti seena jechuun hedduun qeeqaniiru. Ibsi mootummaa Keeniyaa kun hariiroo Itoophiyaa waliin tolfatan irraa kan madde ta'uu hubatameera. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo naannawa magaalaa Finfinneetti adeemsifamaa akka jiru bulchiinsi biyyattii Keeniyaan wal ta'uun daangaa irratti shira xaxaa jirudha ka jedhan namoonni hedduun dhimma kana haalaan wal harkaa fuudhanii qoodaa jirani. Tajaajilli poolisii biyyaalessa Keeniyaa qaama ittisa yakkoota daangaa ce'an hojjechuu guraandhala 3 bara 2025 irraa eegalee kaawuntii Marsabbiitii fi naannawaa isaa keessatti bakka waraanni bilisummaa Oromoo socho'utti opereeshinii addaa jalqabuu isaa himeera. Oduun kun kan dhaga'ame erga Agayya bara 2024 Daayirektara tajaajila odeeffannoo fi nageenya Itoophiyaa Ambaasaadar Reedwaan Huseenii fi giti isaanii Keeniyaa Mohammed hojii Finfinneetti wal arguun dhimmoota rakkoo nageenyaa fi sochii humna finciltoota naannawaa daangaa irratti socho'an ilaalchisee mari'atanii booda waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin mootummaan Keeniyaa opereeshinii irratti akka eegalee ibsamu hordofee ibsa baaseen gochaa yakka ittiin himatame waliin hidhata akka hin qabne hime. Birmadummaa fi tokkummaa daangaa Keeniyaa guutummaatti kabaju ta'us hubachiiseera. Humni ajajaa kibba keenya parsantii 95 ol Oromiyaa keessa socho'aa akka jedhu ABO-WBO'n humni xiqqoon qofa naannoo daangaatti akka argaman ibse. Kana ka jedhe jaarmiyaan ABO-WBO nageenyaa fi tasgabbii hawaasa Booranaa Keeniyaa fi kanneen biroof kutannoo qabaachuu eeruun yakka daangaarraa jiran furuuf aangaa'ota Keeniyaa waliin tumsuuf fedhii akka qabu ibseera. Dabalataan walitti hidhamiinsaa yakka daangaa ce'aa daddabarsaa fi daldala seeraan alaa irratti kan hirmaatan naannichatti socho'uu jiraachuu eeruun yakka kanaaf miseensonni sadarkaa olaanaa waraanaa fi tajaajila tika mootummaa Itoophiyaa hojiiwwan akkanaaf akka bobba'an eere. Itti dabaluun miseensi waraanaa bilisummaa Oromoo kamiyyuu yakka kana keessatti yoo argame tarkaanfiin kan irratti fudhatamu ta'uu caqaseera. Dabalataanis aangaa'onni Keeniyaa odeeffannoowwan sobaa qondaaltota Itoophiyaa yakkamtoota sirna biyyattii qabatanii jiran kanneen itti gaafatamummaa ofirraa maqsuuf olola facaasaniin akka hin dogoggorfamne hubachiiseera. Keeniyaan tasgabbii naannichaaf duudhaa hirmaannaa madaalawaa fi mariidhaan deeggarame akka eegdu gaafateera. Odeessa itti aanuun fanjii wayyaaneen awwaalee deeme dirree dhaawaa dabarsee gurguruuf aangoo kan qabu mootummaa federaalaa ta'uu Jawar Mohammed hubachiise. Gidduu kana magaalaa dirree dhaawaa warra Somaaleetti gurguramu hawaasni hedduun marsaa miidiyaa hawaasaan qoodaa jira. Gurguramuu magaalattii faalaan komatamaa akka jiru kantiibaa magaalattiiti. Jawar Mohammed garuu kantiibaan aangoo uumaa akka hin qabne galii magaalattii sassaabuus poolisii magaalattii ajajuufis kan aangoo qabu federaala ta'uu hime. Kana jechaan dirree dhaawaan akkuma magaalaa Finfinnee san ta'uu isheeti. Dhimma dirree dhaawaa maxxansa jedhu kanaan Jawar Mohammed fanjiiwwan sirni wayyaanee Oromoo fi saboota biroo jidduutti awwaalee biraa kute keessaa tokko ta'uu yeroo hedduu dubbachaan ture jedha. Akkuma sirni kun kufeen fanjii san fashaleessuuf carraatu ture jedha. Akkam biyyatti galeen dirree dhaawaan jeequmsa keessa waan turteef dhimmoota adda dureen irratti hojjechaa turedhas jedha. Dhimma kana irratti kitaaba Ingaabbuu keessatti yaaliiwwan taasisaa turre barreesseera. Dubbii dirree dhaawaas ta'ee kanneen birootiif furmaata waaraa laachuuf fedhii hawaasaa gama lamaatiin ture kadanqaatti uume jaruma keenyaa jedha. Dhugaa dubbachuuf hooggansi gara Somaalee dubbii dirree dhaawaas ta'ee kan Moyyaalee mariin furuudhaaf fayyamamoo fi qophii ta'uu isaanii Jawar Mohammed hubachiiseera. Dhimma silaa gaafa miirri hawaasaa furmaataaf qophii ture san danqaa itti ta'an amma maaliif akka ajandaa godhan hin beekuedha. Murni aangoo irra jiru kun fanjii wayyaaneen awwaalte san achuma tursiisanii gaafa barbaachisaa ta'e itti fayyadamuu jedha. Dhimma seenaa dirree dhaawaa amma dubbii taateen durattis dubbii qoqqootaa turanii jedha. Fakkeenyaaf gaaffilee Oromoo marii biyyoolessaaf dhiyaate jedhame keessatti fanjiilee wayyaaneen awwaalte kan akka Moyyaalee, Hararii fi kan kana fakkaatan hedduu balballoomsuu yaalanii turan. Uummatatu jalaa qabuu didee jedha. Akeekni fanjiilee kana tuttuqaniif immoo furmaata itti barbaaduuf miti. Akkuma warra isaan guddisee san madaa tuttuqanii Oromoo fi saboota biraa walitti gaarreeffachiisaa umurii dheereffachuudhaafidha jedha Jawar Mohammed. Akka barreeffama kanaatti dirree dhaawaan mootummaa naannoo of danda'ee ishee bulchuu hin qabdu. Mootummaa federaalaatiin kallattiin bulti. Bulchiinsi magaalaa aangoo xinnaa tajaajila hawaasaa laachuutti murtaa'e qaba. Magaalattiin galii of hin sassaabdu. Federaalaatu sassaaba. Imaammata dinagdee fi hawaasaas baasuu hin dandeessu.
Kanaafuu kantiibaan magaalaa sanii dirree dhaawaa dabarsee kennuu yookaas gurguruu dhiisii baajeta ishii irratti murteessuuf poolisii magaalatti ajajuuf aangoo qabu jedha. Dirree dhaawaa gurguruuf aangoo kan qabu mootummaa federaalaati ka jedhu Jawar Mohammed gaafatamaa karaa kanaan dhufus Abey Ahmed akka fudhatu hime. Kanaafuu dubbii dirree dhaawaaf adda durummaan kan gaafatamu Abey Ahmed malee Shimallis Abdiisaas Kadir Jawaris ta'e Mustafaa Mohammed miti jedha. Duulli kantiibicha irratti godhamu akeekni isaa takkaa'u dubbii karaa maqsuuf yookaan ammoo qaama wal morkii murna keessoo isaanii ta'uu malaa jedha. Namni dubbii seenaa kanaa adda durummaan tuttuqee kaase ammoo ifatti hoogganaa siyaasaa fakkaatus qondaala damee basaasaa buleessa kana kan bara wayyaanes uummata dirree dhaawaa walitti buusaa turedha jedha. Dameen basaasaa ammoo kantiibaa yookaan bulchiinsa naannoon osoo hin taane muummicha ministeeraatiin ajajama jechuun Jawar ibse. Maxxansa feesbuuka isaa gubbaa kanaan Jawar yaada gorsaa katabeen dhimmi dirree dhaawaas ta'ee ka biroos haala ammaa jiruun furmaata waaraa argachuu akka hin dandeenye hubachiiseera. Murni aangoo irra jiru akkuma wayyaaneen injifatteen saboota walitti buusuuf malee furmaata waaraa fiduu hin feetu jedha Jawar Mohammed. Oduu keenya itti aanuun ajjeechaa Simboo Biraanuu irratti raawwatame suukanneessaadha jechuun KFO'n ibsa baaseen hubachiise. Jaarmiyaa siyaasaa Oromoo KFO'n ibsa goddaa kaleessa fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaa katabeen ajjeechaa daa'ima Simboo Biraanuu jedhamtu irratti raawwatame balaaleffatee jira. Biyya keenya irratti hawaasnii fi lammiileen keenya hundumtuu nagaan ba'anii nagaan osoo galanii gammachuun keenya daangaan qabu ka jedhu KFO'n addattaa ammoo daa'imman waan fedhan argatanii taphatanii baratanii nagaan galuutuu danda'anii guddaa jaallatama ture jedha. Bulchiinsa Itoophiyaa dhufaa darbaa keessatti garuu nageenyi uummataa kabajamee akka hin beekne caqase. KFO'n ibsa isaa kanaan mootummaan itti gaafatamummaa isaa baachuu hin dandeenye jedheera. Bulchiinsa biyyattii ammaa cimsee kakomatu ibsi KFO kun mirgi daa'immanii illee kabajamuu dadhabuun balaa guddaan akkanaa Simboo Biraanuu irra ga'uu turre yoo dhageenye gadda guddaan nutti dhaga'amaa jedheera. Ajjeechaan daa'ima kana mudate ibsuuf jecha akka isaan qatu kan katabe KFO'n ajjeechaan kun suukanneessaadha jechuun ibsa kaleessa baaseen hubachiise. Ajjeechaan akkanaa qe'ee daa'imaa kanaa keessatti maatii fi ollaa ishee biratti akkasuma namoota daa'ima durbaa godhatan biratti madaa ta'e hafaa jedha jaarmiyaan siyaasaa kun. Ijoollee durbaa xobbeetti cabsuun guddina sabaaf ta'ee guddina biyyaa cabsuu akka ta'ettis fudhannaa jechuun KFO'n hubachiise. Yakka gudeeddiif ajjeechaa Simboo Biraanuu irratti raawwatame karaa haqa ta'een qoratamee ifa ta'uu akka qabus KFO'n gaafateera. Oduu keenya itti aanuun daa'ima ugguruun namoonni saamichaa gaggeessanidhaan adabamanii. Himatamtoonni daa'ima ugguruun maatii irraa qarshii miliyoona 1.5 fudhatan hidhaa waggaa 9 hanga 10 adabamuu maddeen odeeffannoo himaniiru. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Dhibaayyuu aanaa horaa bakka addaa Ulagaab jedhamutti sadaasa 8 bara 2016 daa'ima ukkaamsuu hima. Odeeffannichi akka gabaasichaatti yakkamtoonni kun daa'ima umuriin isaa waggaa 14 ta'e ukkaamsanii baajaajii keessa galchuudhaan fudhatanii deemanii booda maatii irraa qarshii miliyoona 1,500 fudhachuun daa'ima kan akka gadi lakkisanis hubachiiseera. Himatamtoonni kun baduuf yaalanis to'atamuu himameera. Namoonni yakka kana raawwatan maqaan isaanii Abbii Salamoon Biraanuu, Taaddee Guutaa, Lataa Soorii, Daani'eel Oliiqaa akka jedhaman yoo ta'u gaafa guyyaa 17 ji'a 8ffaa bara 2016 qarshii maatii irraa fudhatan keessaa mootorsaayikilii tokko bitanii qarshii hafee fi meeshaa waraanaa shugguxii tokko waliin to'annaa jala oolanii. Namoonni argan yakka kana raawwatan hidhaa waggaa 9 hanga 10 adabamuu isaanii gabaasichi ibseera. Yakkoonni akkanaa biyyattii keessatti wayita babal'ataa jirutti adabbiin akkanaa cimee akka itti fufu hawaasni gaafata. Odeessa keenya birootiin aanaa madda walaabuutti lolli hidhattoota Somaaleen adeemsifamu itti fufee jiraachuu gabaafame. Lolli aanaa madda walaabuutti hidhattoota naannoo Somaalee daangaa ce'aniin guraandhala 2 bara 2025 dilbata darbee jalqabee hanga ammaa itti fufee jiraachuu maddii odeeffannoo keenya OMN gabaaseera. Maddii bakka waraanni itti adeemsifamaa jiru magaalaa Maddaa irraa yaada OMN'if kenneen lolli hidhattoonni naannoo Somaalee meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhatan uummata irratti banan hanga ammaa adeemsifamaa jira jedhe. Lolli kun lola weerara daangaa Oromiyaa ta'uu kan eeran jiraattonni magaalaa Maddaa daangaa Oromiyaa kabachiisuuf ofittisaa jirra jedhaniiru. Hidhattoonni naannoo Somaaleetti qophaa'anii kallattii 7 oliin yeroo matakka waraana uummata irratti banan kan jedhan jiraattonni kallattiiwwan akka Dirree Luuccaa, Haraa Battuun, Madalee Qarsaa, Qarsaa Duulaa, Luuccaa Cancaffee, Walmalee, Gannaalee, Maddaa fi kanneen biroo keessatti yeroo ammaa lolli akka adeemsifamaa jiru gabaafameera. Oduu keenya birootiin Itoophiyaatti dhaabbilee siviilii USAID'n deeggaraman qabeenyaa fi maallaqa akka hin dabarsineef dhorkamanii.
ejensiin dhaabbilee hawaasaa siviilii Itoophiyaa keessatti argamanii fi kanneen deeggarsa maallaqa dhaabbata deeggarsa misoomaa Ameerikaa USAID'n argatan hayyama ifaa abbaa taayitichaa malee qabeenyaa akka hin gurgurree fi maallaqa akka hin dabarsineef akeekkachiisni ba'e. Dhaabbileen hawaasaa siviilii akeekkachiisa kana cabsan irrattis tarkaanfiin akka fudhatu abbaan taayitichaa akeekkachiiseera. Waajjirri dhaabbilee hawaasaa siviilii to'achuu fi hordofuudhaaf aangoo qabu akeekkachiisa kana kan kenne Kibxataa Kaleessaa Guraandhala 4 bara 2025 ibsa ariifachiisaa baaseenidha. Ibsi abbaa taayitichaa akka murtee dhaabbanni deeggarsa misoomaa idil addunyaa USAID kan ilaallatudha. Dhiyeenyaa marsaa lammaffaaf aangoo kan qabatan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ajaja dabarsan hordofee dhaabbanni deeggarsa misoomaa idil addunyaa Ameerikaa USAID'n deeggarsa addunyaa maratti taasisu dhaabeera. Bulchiinsi Tiraamp dhaabbatichi waajjira dhimma alaa biyyattii jalaa akka galuuf karoorsuu ibseera. Ameerikaan bara 2023tti qofa Itoophiyaa dabalatee biyyoota garaa garaatiif deeggarsa doolaara biliyoona 72 taasifteetti. Odeeffannoon waajjira dhimma alaa Ameerikaa akka agarsiisutti USAID'n Itoophiyaatti miidhaa sababii walitti bu'iinsaa fi jijjiirama qilleensaatiin mudate damdamachuudhaaf bara 2020 irraa kaasee deeggarsa namoomaa birrii biliyoona 3.6tti tilmaamamu taasiseera. Dhaabbatichi sirna fayyaa biyyaalessaa Itoophiyaa cimsuudhaaf waggaadhaan doolaara miliyoona 154 akka baasu odeeffannoo waajjirichaa ni agarsiisa. Dabalataanis dhaabbatichi dhaabbilee hawaasaa siviilii deeggaruu fi dandeettii sabaa himaa cimsuudhaaf deeggarsa akka taasisu beeksiseera. Abbaan taayitaa dhaabbilee hawaasaa siviilii Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen dhaabbanni deeggarsa misoomaa Ameerikaa murtee deeggarsa dhaabuu taasisuu hubachuu ibseera. Murtee deeggarsa dhaabuu dhaabbatichaa kanas itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu ka beeksise abbaan taayitichaa haalawwan bal'inaan bu'uureffachuudhaan itti fufiinsaan deeggarsaa fi hordoffii barbaachisu kan raawwatamu ta'aa jedheera. Haa ta'u malee abbaan taayitichaa Itoophiyaatti dhaabbileen hawaasaa siviilii USAID irraa deeggarsa maallaqaa argatan murtee kana hordofuun qabeenyaa fi maallaqa qaban irratti jijjiirama akka hin taasifne daangessuuf akeekkachiisa dabarseera. Dhaabbileen hawaasaa siviilii ayyama ifaa abbaa taayitichaatiin ala qabeenya akka hin dabarsine, akka hin dhabamsiifne yookaan akka hin gurgurre akeekkachiisee jira. Dhimmoota hojiiwwan piroojeektii idileetiin wal qabateen alatti haala kamiinuu maallaqaa fi qabeenyaa qaama sadaffaatti dabarsuun kan dhorkame ta'uu cimsinee akeekkachiisnaa jedha dhaabbatichi. Abbaan taayitichaa dhaabbilee hawaasaa siviilii akeekkachiisa kana cabsuudhaan socho'an irratti tarkaanfii barbaachisu akka fudhatu ibsa baase kanaan beeksiseera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Ka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.